Hai harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo akkuma beekamu guyyaa har'aa chaalenjii ajaa'ibaa tokko tapha ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee asitti dhiyaannee jirra. Chaalenjiin kunis maal fakkaataa yoo jettan tapha jechaadha. Tapha gizee jennu gaaffii gizee naan isa gaafadhe takkaa gizee inni na gaafate gaaffii san yoo sirriitti naaf deebisuu baate qixaaxaatu jira jechuudha. Qixaatni kun akkuma asirratti agartan soogiddaatu jira, as bira qullubbii fi shunkurtaan jira, as bira ammoo mixmixaatu jira jechuudha. Akkasuma as bira daaraatu jira. Gaaffii ani isa gaafadhu sirriitti yoo kanaaf hin deebisne taate qixaata kana guutuu fudhataa jechuudha. Akkasuma gaaffii inni na gaafate yoo hin deebisne anis akkasumatti qixaata guutuu fudhadhaa jechuudha. Kana dura ammoo chaanaala keenya like, share, subscribe godhu hin dagatinaa. Looji turtii gaarii siif jenna. Gamanumaan gara gaaffii jechaadha. Misirraa eegallu. Sirraa narraa eegaltaa? Artistoota Oromoo keessa sirba bara 2020 akka keessa bahe viiyuu yookaan daawwannaa guddaa kan qabu sidinaa ibsi. Kilipii daawwannaa guddaa viiyuu kan qabu jechuudha. Weellistoota Haree keessa. Weellistoota Haree bara 2020 akka keessa bahe jechuudha. Viiyuu gurguddaa kan qabu yeroo gabaabaa keessatti sirboota ba'an kaa'u kilipoota ba'an jechaadha. Tokko Andu'aalam Gosaati. Lama Galaanaa Gaaromsaa. Sadi Margituu Warqinaa. Harkatee jira. Deebisee miti? Deebistee jirti. Qixaaxa jalaa ba'ee jechaadha. Amma gama keetii dabarra nagaa fudhamu. Hayyee. An gaaffii artiis hin gaafadhu, gaaffii nasi gaafadhu, gaaffii taarikaati. Magaalaan Dirree Dhawaa bara meeqa hundeeffamte? Magaalaan Dirree Dhawaa kan hundaa'e bara 1902. Akkasuma deebistee jirtaa jechaadha. Qixaaxa jalaa baate. Hayyee gara gaaffii keetii dabala. Deebii kana gaaffii kana akka deebisne abdiin qaba. TikTok keessa dhalaa feemasa sidi maqaa isaanii naa himi. I don't know. I'm beekan. Ani filatte an TikTok an hordofu an teef beekan. Waaw, haaya amma maal isin nyaachisa? Daawwattoota keenya maal nyaachisna? Nyaachisuu duraan daaraa kanaan dibaan. Gaaffii namarraa jijjiiruu hin taatu. Hin taatu. Hin taatu jechuudha. Akkuma agartan daawwattoota keenya kun daaraa dibachuuf hin deemaa gaaffii waaniin wallaaleef jechaadha. San dura qophii karaa ispoonsara kan nuun ta'e Avent bishaan dhugaatii dirjitii yeroo gabaabaa keessa banamee bakka hunda walga'ee jechaadha ispoonsara sagantaa keenya guyyaa har'aati. Kanaafuu daaraan isa dibaa hotu. Kun akkuma agartan daaraa dibannee jira jechaadha. Gama gadi dabarra. Hayyee gaaffii itti aantu. Gama si gaafadhe. Maanaa si gaafata. Hayyee. Gaaffii na si gaafadhu. Gaaffii na ammaa yeroo daawwattoota keenya gaaffii na yeroo ammaa isa gaafachuu deemu. Gaaffii akkamii meetii ilmaan gaaffii akka fakkaata. Poolitikaadha. Siyaasaa miti. Gaafadhu. Sangaalee lamaatu wal lola. Sangaa lamaan keessaa sangaan takka gaafa qabaa jechuudha. Kana sangaan garaa hin qabne kun sangaa garaa qabu takka qaree irraa darbe. Ilmootu dura doomoo sangaa saniitu dura do'a. Sangaan dhiiraa waan ta'eef ilmoon dhala. Bravo. Kanaafuu qixaaxa jalaa baatee jirtaa jechuudha. Deebisee jira daawwattoota. Amma gara gaaffii kiyya deebinaa jechuudha. Gaaffii kiyya Champions League bara 2020 takka kilabii kamtu fure? Champions League? Mbeo. Daawwattoota keenya deebisuu dadhabee amma maaliin godhaaf? Akkuma agartan obbo Lammaffaa qixaaxamuuf hin deemaa jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu mixmixaa kanaaf. Yoo naa jijjiirteera hin jiru. Mixmixaa agartan kana afaan nagataa jechuudha. Hangaasa nyaachuu qabda jechuudha.
Waa. Dirqii meeqatti nyaachisee jechuudha. Amma gama keetti achi dabarra. gubadda haye lama faana qixaatee jira akkuma agartan amma gaafii anaatu isa gaafataa jechaadha. Mee osoo hin sobne osoo hin fakkeessine guyyaa dura namni si tumu yoo jiraatan osoo kijiba keessan buusnetti jechaadha. Dhugaa siima hanga ammaa ni beektan mana mana gaati. Nam takka ijoollee lolle nam takka illee namtu. Kanama nama maaliif? Dhugaa gaafa ijoollee yoo taate nama ijoollee lumalta gaafa ijoollee hojii taphattu yoo taate. Ichoo reakshinii si garsa akkanti boyu. Akkanti boyu si garsiisa. Guyyuma san guyyaa namni sitti uume kaya inni jiraamti. Fakkeenyaaf yoo na gaafatte amma siif hin deebisa. Numa jiraachaadha yoo na sobde malee. Dhugaa waa yaadan wallahi. Nama illee waan nuti walitti fakkaatu. Kanaafuu gaaffii siraa jijjiiramoo Firaansi ta'e. Bakka jijjiiri gaaffii of eegaa. Garuu deebisee na fakkaata gaaffii tana. Okey ayyo. Deebisee Akkuma jira. deebiste taraa. Bakka tanaafuu mana si gaafadha jechuudha. Anis laaftu takka si gaafadha. Kana ni beekaa jeetiin abdii godha. Hawwii tamaam. Sirba kafar kootee keessa lama naayimi. Gochaanis nagarsiise. Sirba walli si nagarsiise. Hawwii tamaam sirboonni siin kafar gootee yeroo gabaabaa keessatti beekamtitti argatte. Kamii fi kamii sagaleenis na jiru. Sirbi hawwii tamaam tokko sirba shawaati. Akkam jiru? Moora keessanii amartii guutuun shaakari baabura yaabbadeen dhufaa akkootu waasha marmar jaataka. Takka lammataa ta'u. Inni lammaffaa immoo tirafee yaade sifila deeraa kan biraan barbaadu addunyaa tanarra soosa jaalalaati atiin oonee naa yettitee jeeti sirboota Saaliyaa Saamii Abbuu Zallaqaa Libirraa keessaa qabachaa. Waa likki naa deebisee jira. Amma gabaabatti dabarraa jechuudha. Hayyee gaaffiin kiyya kan itti aanu maal fakkaata? Gaaffii jabaadha jeetii yaada. Ummaa keetiif fi abbaa keetiif ati jechaadha. Fakkeenyaaf waan jabaa takkaatu dhufu. Waan jabaan dhufe kuni takka abbaa kee ajjeesa filannu takka ummaa kee ajjeesa. Kan sobne jechaadha akkuma dhugaa sanitti namni amma isaan ajjeesuuf deemu yoo as jiraate jechaadha. Yoo eenyu ajjeesan illa filatta. Yoo eenyu ajjeesan ati jalaa Abbaa fi eenyu? ummaa keetiif fi abbaa kee ni ajjeesnaa jaanii yoo dhufan ammoo eenyu dabarsitee kan itti jechuudha dura. Gaaffii laaftu. Lachuu dabarsee qabna. Lachuu dabarsee qabna. Si deebisee. Deebisee gaa? Deebisu. Akkamitti? Dirqama haalachuu dabarsitee kan yoo baatte ati du'aa jechaadha. Maa anaaf du'e. Isaan dabarsee hin qabnu. Gaaffii laafaadha. Gaaffii beekama. Anis kan si gaafadhu. Galana Garoomsaa, Farahaan Baddeessaa fi Keekiyyaa Badhaasaa sadeen kana keessaa takka ajjeesee si nyaadhaan hojjeesta. Farahaan Baddeessaa, Galana Garoomsaa fi Keekiyyaa Badhaadhaa. Waan artistoota Oromoon ajjeesu. Kanaafuu nyaachuuf qottoo jechuudha. Nyaata malee. Maaliif? Takka yoo nyaatee biste tuba. Eenyu ajjeestaa? Sadeen keessaa takka filadhu haa ajjeestu. Filadhu isin nyaan kam ajjeestu. Yoo san taate anis gaaffii kiyya kan duraa kanuma ture jechuudha. Si galee miti.
Kun amma gaaffii an duras gaafadhe. Laa walitti gaafiin isaa walitti hin deemu jechuudha. Inni akka rajeen gaafanne gaafii. Kanaafuu gaafii xiyyaammoo gaafii liqii waan si gaafadhe jecha sadeen keessa takka filadhu. Galaana Garoomsaa, Faraan Baddeessaa fi Keekii Yaabaraadha. Hayyee an niin dubbadha garuu gaaffii kee duraatti si deebisuun dirqama. Boodana deebista boodana gaafata. Maaliif yoo jettee maaliif dura deebi'uun dirqama taatiifis. Anis akkin siin jee ummaateetii fi abbaa kee ni ajjeesnaa keessaa filadhu. Akka reefu jeetti yookaan ati naan jee reefu yoo yaadatan jechuudha. Akkasii? Akkasii gaafiin isaa akkas ture. Akka haaree itti irra deebii ilaali. Gaafii keessan ture. Hayyaa taatu. Kanaafuu si deebisa jechuudha. Anaddu aan siin jee. Deebitee bara. Hayyee maal na gaafatte ammoo? Ammoo ani si gaafadha keessaa. Galaana Garoomsaa, Faraan Baddeessaa fi Keekii Yaabaraadha. Sadeen keessaa takka ajjeesee sin jedhan jijjiista. Sadeen keessaa takka. Kanaafuu yoo deebisnee nyaachuu qabaa jechuudha. Amma maaliin kannaa fi shunkurtii soogidaan tuqamteen kannaaf jechuudha. Qaafadhee. Maal argamta? Maal argamta? Nyaaddu shunkurtii kannaaf. Guddaa kanaan kaasee miti qabu. Shunkurtaa jettillee waan akkanaa tanaa kanaa challenge. inni jira kunoo kabraa. Shunkurtaa akka ta'u barbaada. لا قاعد خفيت اقول له ندس خفيت انا اقول له ندس تنافو غني سيخنا خنا درك ما ياچو قبدا ياچو Editing gara turaa murtoo kan. يا دوغا ياچو انت وليس بودي يدغنا اخر يا دوغا نايسا خوفلا يرو يدوبا دولي ديبني اما ياچو جرا ياچو لا يا دوغا ما واو اكو بينام كوبا Nyaatee laantasa. غرغا جت برا غافي لما بيچا نو افيچو دا غافي جافا Gaaffii jaaffaa anaatu gaafataa jira. Sirboota durii halluu daawwee keessaa sirba takka naa wajjin. Gaaffiileen ani isa gaggaafadhu akkuma argaa jirtan gaaffiilee lallaafaa tolaa jechaadha. Kan yoo deebisuu dadhabe ammoo sirba halluu daawwee takkana jeeni والهورا وراكي ساني تيسمني قدون شاقري بابورا يا بدا يندفع نائجي يا شمار مري ها ديبسن laakiin kana itti lafaatee jiyyaadhi maaliif namni hedduun beeka yeroo gabaabaa keessatti kabarri garaagaraa itti hojjetamee jira. waan ajaa'ibaa isin tooqessaa sirba halluu daawwee sirbaan baay'ee jaalladhu tooqessaa sirba halluu daawweeti. Daawwattoota keenya maaliif gaaffii akkanaa wal gaafannoo jettan kaayyoon keenya guddaan aartii Oromoo guddisuu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannee waan biraa seenaa jechuudha. Yaa amma karaa poolitikaa isa keessa naqaa jechuudha. Paartii Oromoo keessaa sadi maqaa isaa hin ibsi gaaffii laaftu. Gaaffii hedduu laaftu. Siyaasallee hedduun beeku garuu paartiilee Oromoo deebisuun natti ulfaatu. KFO ODP ni jirtu. KFO Paartii Oromoo ABO fi ABO KFO BBO Badhaadhina. Ifaan nu jiru. Bakka bilisummaa Oromoo jechuudha. Kun gaazexaadha. Daawwattoota keenya deebii kana deebisine sadarkaa salaamaa deebisite kanaafuu jaachuu qabaacha. Deebise. Wallee deebise. Baabaa hojii